kun Shaashamannee kan duwwaa tokkooti. Ispaaltiidhaan dudda walitti deebiti. Duyda caanu suni ispaaltii baasa. Kun ammoo kobilistooniidha. Masgiida Hamzaa naannoo Masgiida Hamzaati. Hamzaa jechuu kana beektanii isin. Mana barumsaa Rijistaariin illee walitti aana jechuudha. Keessa seenneeti ilaaluu dandeenya. Kuni mana nyaataatii fi mana jireenyaatiinis kan wal madaaluudha. Akka argitan kana irrattidha. Baay'ee waan namatti tolu. Maashaallah tabaarakallah. Meeqa akka jedhan walumaan laalla. Kun iddoo galiiti. Waan laaftutti hin yaadina. Waan laaftutti hin yaadina. Akkana. Kunniin kutaa garagaraati. Kun restoraantiidha. Keessillee sireen garagaraan jira. Kun mana fincaaniiti. Silkii qabee kaa gurbaan. Alo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Dhufee facha. Dhufee asuma naannoo mana ayyalee jira. Asuma bira jira naannoo gamoo Qaasim. Dhufaa irra kalaas geessin. Kuni iddoo dalagaa ta'e jechuudha. Maqaan meeqa? Agartanii dhiifama. Kun jireenyaafis kutaalee garagaraa qaba. Cinaa keessallee jiraatanii cinaallee ittiin dalagatanii. Manni kaarii 300 irra isa 300 kaarii laana wala kaarii 300 irra jira. Kun akkuma argitan irratti dalagaadhaafis baay'ee haala mijeessaadha. Kun ispaaltiidha ka gadaanu kun. Ispaaltii irra jira jechuudha. Ispaaltii lamaanuu kun asiin karaa dodolaa Adaabbaa maal dabarsu kanarraadha. Gatiin ammoo miliyoona 5 jedhanii. Wanni du'aa waan irraa bu'uun dhabamu garuu.